ugaan tarabbiittu si baasa. Inni dhammu wanni hidhamu fu inji kale wayyaane na yite lappe ona gamsite kale ko tuna rukuba. Inni hidhamu imu mangori hidhamu inu mangabon. Ani wakati mo jaakana kireen gaarii jira dhawante na hidhun qabani badin qabu guyyaa takkitti ko qabaaniin dogongoree jira takka gaafa saniyyu dogongorri sunu taateen sunu bakka itti dubbatamte qabdi. Hidhamuu siruma hin qabu jiraachuu qaba. Waan kana keessa harka hin qabu harki qulqullu. Osoo kaleen na dhukkubne Moone Ingiliffaa kuloollaatti gara Moone. Saafi salaamu alaikum. Hidhamuun laazima hin hidhamta. Dhugaa sitti maaliif akka ta'e beektaa? Wanni akkana si godhaati badi ati qabdu malee qulqullina ati qabdu qulqullaa'uuf immoo jaarsi balaataan kun ijoollee safara kennaan jaalatu ati maa isaatti dhiiftu Saafi. Tokkoffaa irratti ela Saafi qoyme Saafi waan tokkotu jira beektaa ummanni Oromoo kun haga gaafa rakkoo mataa isaa irra galtuutit gaafa obboleessa isaatti rakkoon gale namaan rifatu anin beeka warri miidiyaa kun keessaanu yoo ati sagalee nama kolfisiisu wayii dubbatti sagalee san booyisii keessa galchanii ittiin kolfuuf ittiin baaraanii si barbaadata sii galee kanaaf wanti barbaachisu Saafii amma sa'a kanatti dhugaan tun amma Saafiin bar na dhiisaa na qulqulleessaa caalaa hawwiinsaa fi zakraa nutti hin dheeressinaa waan kana galmee nuu laala yoo qulqulluu ta'e qulqullummaan nu baasa yoo qulqulluu ta'uu baate ragaan dhugaa haa argamu garuu dubbii kana haga achi asiillee araaramanii jiranii awwaan kanallee akka qaldiititti jedhee dubbiin kun anaaf garaa kiyyallee fayyaalummaa qabaa nama kana gargaaraa ture rakkataa gargaaraa ture galmeen kiyya naa laalamuu qabaa jedha Saafiin walumaa galatti Saafii waan ati beektu soora qocaa kaa'e allaattiin hin fuutuu jedhan yoo rabbi murtiin qadara si murteessee Saafiin hin hidhama jedhe yoo Oromoo miiliyoona meeqaatu muluun sagalee sii taateen dhaabatu garuu yoo rabbi sitti murteessin wallahi abbaan fedhe halkan leelii dhaabate yoo si ittanaa bule murtii rabbiitiin ala waan tokko qofatti amaniati ummata miidiyaa kanatti illee amanin galmee sirra kaame ka poosti taatetti illee amanin qadara Allah qofatti aman amrii rabbii qofatti ta rabbi murteessin hanqattu waan jedhu galmee keerra amani sii galee kanaafuu garuu ati lubbuu teellee tamanduutu dhibeen ajjeesuun jiratu hamaa fi tolaa kiyya addanaa baasaa jedhedhan namichi dhibame kanarratti ati nama sharrii si yaadu keerii kee yaadullee addaan hin baafattaa kasi gammadu kasi rifatullee addaan baafattaa garuu walumaa galatti karaa dhugaatiin gaafadhu atillee viidiyoo fokkataa viidiyoo nami boru siin hamatu kanullee saalfachiisu waraabin hidhamtullee hidhaan mana dhiiraati dhugaalleen si baaftu dhugaan tarabbiittu si baasa. Ganaa qoratamtee keessaa baata si galame ganaa calalama kuni. Kanaafuu yoo ati hin teenshinaayin dalagaa kee dalagaa. Kee biyya akkamii adda laalarree ganaa kana meeqatu jira ganaa meeqatu ganaa qulqullaa bara. Binoota kamaati qabadhu baay'ee. Ani kabar baatu jiru inni kiyya nama hunda duratti naa. Mee dubbata dhiisee jira. Mee isin dubbadha ayyaa waan dubbachuu barbaadu. Callisee. Saafi ayyee. Nama Ibrahim nada hekta kami coach. Ibrahim wali kenina ko aye. Wali kenina. Saafi Saafi. Imma nama guddaa dura galmeen Saafii laallamee jarjaratti qulqulluun poostiin gaddeebuu qaba. Maaliif jennaan Saafiin akka nama kaanniini badoon jiraatu waraqaa qaba akka ummata hurra keessa deemuu hin danda'u. Galmeen Saafii akka amma warri sheekana Huseen na laalaa jedha gariin ogeessi ogeeyyii marataru galmee kiyya laalaa jedha gariin akka obboleessaa si mararu ka jedhan sani isini galee Saafiin amma isaa akkanatti wanni ni barbaadu. Galmeen isaa miilanatti laallamee dhagaartanii osoo yeroon tursiisin osoo inni illee lubbuun isaa akka nama sooma oolee luuqatuuf hin cinqamin galmeen Saafii laallamee poostiin isaa kun abboo waanuu darbi akkanatti nama akka nama masalaaliitiin nurra waliin baay'ee kana walumaa waanuu darbi akkasitti galmeen qulqulluun isaa laallamuu qaba. Saafii yaadi isaa inboksi godha yaada Saafii osuma amma Saafiin sa'a kanatti miirri Saafiin maali beektu nama isa mormoo odoon ta'in nama isaa dhaabbatee dhugaa isaa tana baasuuf barbaada sa'a kanatti Saafiin
Biyya amma saafii afaan keessa akka mismaara achi waqaruu malee ajanda tokkoffaa irra saafiin ani waa tokko na aarsaan maaliif ennaan saafii maalati yemmaa irabaa sa'uno naafoo jiraami saafiin nama isaa toluuf nama isaan tolle addaan hin beeku rakkoon isaa isa kana namni durana firaaf diina adda baafattee beekuudha qabaata si galee saafii rakkoon isaa firaaf diina adda hin beeku atamma kasi barbaachisu galmeen keessi yaalaalamu jedhaara mi'aamachu lullee mooneen akkas dhaartii jara lamaan ol hambifattee walaa roobsaan walaa raggataa kiyyaa jinni ontola si galaa galmee kee warra si ilaaluuf si tamaggataa jiru kana ol galfadhu jireenya kee hubadhu carri shaalloon boleessa. Wanni jarri haasawaan dhugaa ta'etu si baasaa dhugaan tiyya isin gabbaatanii dalagachaa saafiin badii malee dalagaa isaa irraa dhaabatee mana taateen dalagadhu naan jedha barkiyyan baroon na darbanii si galee borraa biyyatti naa darbanii fi Guyyaa viidiyoo afurtama waraabaa mati. Saafi dhagee raggataa qood. Saafi ati furmaata barbaaddaami. Furmaata barbaadda. Good. Furmaata erga barbaadde bifa dimookiraasii ta'een akkuma sirnaan si dhiyeessanitti sirnaan kalee miira keessa jira jette har'allee miira keessa teettee akkamitti haqatee barbaadatta. Bitata wallaalaaf gabaa arrabsanii jedha Oromoo yeroo mammaaku. Eega akkas ta'e kalee miira keessa bareeda. Warahmatullahi wabarakatuh. Battee waan si tuquu fi sin tuyne waan maanoo tuquu fi hin tuyne eeydee galmee kiyya laalamuu qabaa. Dafanii naa gad deebisuu qabanii yoo lakki jettan dafee seera dhiyaachuu qabaa jettee dubbachuu mirga qabda. Garuu hoo osoo achuun gahin ati maal jedhaa jirta? Ani kana godhee kanaa miti kasirraa barbaadamu. Obboleessa Hayaatul Kursiyii kana yakka hamachulullee kijiba dhiisi ufiin sirraa Jarana dhaggeeffadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saafii kana akka rabbi yoo dubbanne saafiin akkuma reefi ragaxaan jedhee tokkoffaa inni magaalaa keessa jira akka warra kaanii jechuu hundatti ruuqamuu hin danda'u. Osoo ruuqamellee inni ID qabaa namni ID qabu immoo lokeeshiniin isaa yooma san bakka inni jiru agarsiisa. Inni illee waan kana waan ofirratti beekuufin daddafee halkanii guyyaa irra deddeebi'ee akkatti dubbata malee waan birootiif miti. Sababa kanaafinin warri azalaatti qoostanis warri gastiisitanii qoostanillee saafitti qoosina dhugaa basilitti maal sirrii kun dogongora yaada dhugaatii ofii dhabee deebi'ee kastaa dubbatu jaalateeti minagaa waan barbaaduuf. Dogongoree akkuma amma jettan kaalee misteekiidhaan eega miira keessa galee viidiyoo sun harkaa baate dhiifama jedhee jira. Namni tokko immoo gaafa dhiifama jedhee mootummaallee namnillee rabbillee dhiifama namaa hin godhachuu. Kanaaf warri akka badatti ilaaltan osoo dhiistanii amma isarra ijoollee jawwee arrabsitee haga inni maxxansillee isa xiqqeessitee yaada agartee isa faallessu haasayaa viidiyoo adda addaa hojjetu sanniin sanirratti xiyyeeffatamee jarri suni fuudhamtee fakkeenya namaa ta'uu qabdi malee saafin haga tokko dhiifamallee gaafataa jira warwaatallee jira. Ijoolleen azalaa beeka akka nama gootu. Kanaaf inni saafii keenya tan mallee. Mooditara irraa fuudhii maaliif nu darba? Uummata keenya dhiifama gaafachuu dhiisin. dhiifama. Ayee tokko Ila jalana walirra dhibuu osoo hin ta'in mucaa kana dhugaa jirtu itti himuudha. Beekanii ila namni yoo waan tokko inni jedhe seerallee beekuu wanna guddaa. Maaliif maal jedhama beekanii haala maa akka tattaayyaaqinna dhaadinu jedha. Beekuu dhabuun seera jalaas hin baasu. Osoo dhugaa haasofne isaa fi kan wallahi billahi. Garuu just doaima godhadhuun namoota amma fakkeenyaaf Jawaariin fa'aa dhiifama uummata walloollee kan jedhamu dhiifama hin gaafadhu malee dubbiin dhugaatti yoo walirra dibuu baannee yoo dhugaa walitti himne namni keenya yeroo baay'ee nama wanni jedha nama taajessa akka namni jajjabaatu garuu alamaa akka tajaajila aadaan beeytee kanaafuu jabaadhuu wannan isin jedhu kanumaa dhiifama hin gaafadhu. Akkasii fixeera ulfaatu sanyii kiyya wanta kana jiraata immoo rabbiin si haa baasu ati gara illaa feessaa miskiina namaati namatti gara hin jabaattu akkasii galatoomna abbaa.
بتيرا يا دقيقة الفات صافي والله هادي قل أعوذ برب الناس اللي تقرأ كهفك أبشر Saafi Jibriilin aaree bu'e uduun galchin Jibriilin jiboo. واني تاتي سيرة جرا سيمبال كان هذه سني سين جتجرا I know, أنا no. توكي جمال سنوا يو نان هذه دي مجرد أيه جرا فيديو كو فيديو سيجارة ميتي نا بلي كاشن يدي فيديو كان أرارا إتنا نادي ملي आइए होगु आराम से तो ना तो किचो इला raga jiraya kini raga samboda ila raga jiraya miti raga samboda saati esa itate kana bodi hasawa kana mo esatti bodi ekasi nama jesisi esatti nama jesisi ila raga kasittu bodi raga jiraya nama mi raga sumber nama usan tay video masan ibad video mati wal post godam raga sipa video आइए إلا وانت أنا مدود بدك أنا سيرار كده جزء سني لما أني يوم أبي بدي جبار دولفا دوان سيد وسكا بجد سيا ده دوائل لينسي كودا أبي جالس يا بابا إيش يا بابا أنا زيزون يقولون أنه كنا جرى تبر صافي مني كي ناموسن قبو مي كنا مدربني يو كنا دربو أكان فرق كده بكا كده تبر بدا زيزون warri mooditara qabdan seera keessanii egaa dhugaa yoo dubbanne amma saafi ragataan dubbateera dubbii ragataa santu irra gaariidha hundinuu dubbatanii haa ta'u isiisantu sii ta'e gara sumatti zorree dubbanna tokkoffaa akka moollaayitii jette sanii miti nama yakkamaa yookiin nama footoon isaa Jawaariin bira jiru qofa ol galfadhuuti isaantu dhibee isaa sii beeka ka jedhe sun sirrii miti. Maaliif yoo jette ati dhugaa keettu si baasa dhugaadha wanni nama baasu dhugaadha haga feete yoo waan feete dhugaan ta'e si baafti rakkoon qabu kasanii. Warri amma footoon Jawaariin bira gahe kun ol bayaniitiin yoo waan nyaattu dhabde birri si erginaan kun sirrii miti duraan achitti erguu beekan hin dhibu baay'ee isaan hin dhibu waan ta'eef rakkisaa miti kun. Iyyeessa ficcisiisuuf duraan achirratti birrii ergaa turanii waan akkasii kun si dogongorsiisa ittiin galii. Ati nama nyaata yoo har'arraa yoo mana teetti haga ji'a shan jahaa yoo mana teetti waan nyaattu hin dhabdu obboleessoo. Nama tokko tuqaan jiru saafi an gara kiyyaa tokkollee hin galchine tokkollee hin tuqaan jiru. Yaadaan itti muradhee irraa gubbu'a. Dhageeffatu ka galchinellee hin jiru ka buufnellee hin jiru. Ani mollaa'eeti reefiyyuu isituu na buuse yoo barbaadde fudhattee dhiiftee no problem. Suni garuu saniin wanni hin jiru wanni rakkoo waan jiru Jibriil irraa haasaya fudhadhu. Amma wanni jiru saafi dhagayi. Quba aanutti hidhanii saafi dhagayi na jalaa fuudhi sitti mana mantuffatini. Na dhageeffadhu obboleessoo. Inni awwaita namni haasa'ullee miira keessa seentee na waa takka hin ta'in hidhaa warra keessan hin finne dhageeffadhu dhugaa qabda dhugaa qabda dhugaan keessi baas garuu asirratti dhufteetiniin waan haasoytuu fi waan dhiiftu walii wallaalaa jirtan Ahmadii Jarmanii nakka duutanii bar adda jedhaa jirtan afaan nama tokkoon galchama booda deema adda kiyya sagalee kiyya Ciao, ani na tos dutani ti male asa kiya wallale ti mit. Asa wallale dera mo jibe. Ani karana kaya ati ni chachu jira. Nama to kongal jama boda. Manu ke da mara gidan ko awun dike sarole shi mira ke galchi tana. Ko ila safi ati fedi Ciao. Mo ne da wa we dage fada. An karana kaya ati yaada ki ibsacha jira. Osentani tesani dubbiya sintirkim goda wanna hina mullenjiru wanni hina muflenjiru badin qab asin dubbi nama warana gaafana si waa dubbatu ma kana jette nama jettani dubbiin ko isina namni tokko nama tokko ngalchu kiyya asillee ngalchu akka nama tokko ngalchu